akkasitti nama baratee nama barsiifateef haati takka akka bira nuu dhaabattanii guddina biyya teenyaatiif guddina misoomaatiif guddina keenyaaf waan kilabiin kun hojjetaa ture kana deeggarree haawwata siinqeetii asumaan haati takkatti waan taateef akka naa bira dhaabattanii bareedina isaaniitiif illee misooma kenna yoo kilabii kana hin qabne yoo ijoolleen tun nu fuuldura hin jirre nu jiraachuu hin dandeenyu gaafa nu warra biyyee isaantu warra biyyaati kanaaf ergaan kiyya guutuun guyyaa gaafa isaan gammachuu isaanii bira dhaabannee qoodamnaa haawwanni kiyya abboonni kiyya akka naa dhageettanii ergaa kiyya asumaan akka haadha siinqeetitti dabarfadhee jira naa dhagayaa koottaa simadhaa guyyaan gaafasii guyyaa gammachuu akka adhaati. Galatoof dhaddachi sun akka inni deema karoora keenyatti amma rabbi nu godheera yeroo kana fayyadamuu qabna keessattuu nuti Oromoon fayyadamuu qabna manni barumsaa afaan Oromoo naannoo sadi banamuu qaba amma warri boo'ichi isaanii maali dubbisnee jirra nuti afaan wallaallee daa'imman keenya afaan Oromoo akka barattu tokko kana aadaa afaan Oromoo warri sun barannaan manni barumsaa kamuu aadaa of keessaa qaba gaafa Oromoon balate aadaa qaba aadaa san uummanni sun barachuu qaba manni barumsaa banamee fi jarjarree amma dhaddacha achi argamee fiiguun nuun taatu sisteem yookiin tooftaan itti deemnee gabbifannee warri amma afaan wallaalii afaan hadiyyeeffaatti eebbisu akka afaan Oromooti eebbisu goolee gadaa dhufutti gadaan kun akka jiru taatee akkasii falee ada dhaddacha argannee sirbinee lafa dhiitu waan biraa fidu pootolikaa keessa nu keessa nuti sirni gadaa pootolikaa ala waan ta'eef sirna gadaatiin wal qabannee sirna keenya waliin geeggeeffataa mari'ataa aadaa keenya wal barsiisaa aadaa warraallee ilaalaa akkasii yoo deemne malee caal jennee itti deemuu hin qabnu garuu wanti guddaan uummata Oromootiif dhaamsanaa ta'u naannoo hundatti manni barumsa afaan Oromoo sun akkuma kun Sidaama keessatti dhaabate naannoo hadiyyaa san naannoo namni keenya jiru sanitti dhaabatee afaan Oromootiin haa baratamu barsiisaan keenya itti qaxaramee barsiisaa afaan Oromootiif aadaa beeku qaxaramee oduu jedhu yoo san faayidaa nuu ta'a jedha. Ani biyya maqaan Boonsituu Gadaa jedhama magaalaa Nageellee Arsiiti murtee abbootiin gadaa sikkoo manda'u kaa'ee irratti gammachuu kanaan jedhamnetu na dhagahama maaliif jennaani aadaan teenya badde aadaan teenya duudhaan keenya ka duuba badaa jiru akka jabaatee lafa qabatu akka nu qabannee jabaannee ittiin bullu nu tumanii jechuudha kana waan ta'eef nutis dubartoonni akka haawwata siinqeetitis waan murtee isaan nu kaayan kana tumaadha isaan tumatanii galan kana tumannee seeraan ittiin bullee dubartoota teenyas dargaggeeta keenyas akka isaan tummaa isaan tunuutuman kana duukaa buunee sirreeffannaa jechuun waan guddaa abbamatu qabata jechuun aadaan guddaan ta abbaan qabate murtee isaan kanaan wal fakkaate nutis qabannee aadaan teenya waan taateef wanti isaan adda nutuman kana duudhaa shamarran heerumaa dargaggeessa intala fuudhu kanaan wal qabate waan nu jajjabeeffannu waan nu barsiisu barumsa guddaa irraa argadhee jedha akka kiyyaan. Ulfaadhaa galatooma. Hayyee. Deebiti jennee yaanna sirna kana itti gammannee kaabaa kibbaa yaa'ee Oromoon baadiyyaa yaa'ee addaasitti wal ga'uu kenna Oromoon itti leemmaniiti akka Oromoon itti horee akka Oromoon itti kabajaa qabu waanlee qabna waanyoo sunillee kanarratti itti gammannee waanyoo sunillee nurraa dhaamti jennee yaanna kanaaf ammallee Oromoon itti leemmanii hin hora malee hin citu hin hora malee hin qannasuun gabbata malee hin huqqatu kanaaf itti gammannee jirra sirna kana waan itti gammanneef gammachuun waan nutti dhagameef sirna kana cimsannaa sirna kana guddifannaa safuu kana deeffannaa haati siinqee safuu kana hordofnee nu hadha siinqee akka aanaa dodolaatitti akka argitan kanatti sirna duriitiin siinqee duriitiin bonkoo duriitiin hidhata duriitiin wanni aanaa dodolaa irraa kaanee sirna kana gabbifannaaf dhumneef waan sirni kun nuquuqe waan sirni kun keenna ta'e waan gadaan tun teenna taate waan uumaan teenna taateef waan oromticha taaneef sirna kana gabbifannaa sirna kana gabbifachoo dhumne sirna kana nullee jennee rabbi haa jedhu haanuu gabbatu jedha. Ulfaadha. Tole maqaan kiyya Makkoo Ajaadam jedhama. Ani godina Baalee irraa aanaa Gaarfaa dhufee haadha siinqeeti. Jilli yaa'a har'aa kana amma Oromoon sikkoo mandurraa godina shanii irraa sitti wal gaheetiin dhakalee irraa geeggeeffatu kun
ilmaan teenya takaleessaa maal keessa jirti har'a hoo aadaadhaan maalirra jirra ka jedhu yaa akana nu barbaachisee dhufne jechuudha akkasii koomandootitti nu aadaan keenya takkitti sirni keenya tokkochaa jechuudha kana tumannee sirreeffannee Oromoon gadaan bulaa duudhaan bulaa safuu qaba safuu kana gaaddisa jala taa'ee Oromoo waatu mataa sirna ofii jabeeffata dhaloota dhalootaatti akka taruuf waan kanaaf amma walitti dhufne jechuudha sikkoomando ilmaan arseetuun horaa daraaraan walirraa daraaree jechuudha kanaaf sirni kun dhalootatti nu hafuu hawwatii siinqee abbootii gadaa dargaggoo shamarree kana hunda fidannee dhufne jechuudha godinaaleetitti kanaaf yaati kun nu barbaachisa jedhee Oromoon laallatee yaa kana itti bahee bira jiraachuudha ammallee kalee irraa jalqabneetiin geggeessamaa kan jiru akkuma amma obboleettiin tiyya kaafte fuudhaa heerumni keenya maal fakkaataa jiruuf jireenyi keenya maal fakkaataa biyyi tun nu malee eenyuun qabdi nu biyya malee maal qabna ka jedhu irratti kanaaf har'a sa'aatii Oromoon biyya bulchu keessattuu iyyuu sirni keenya laafuun qabu cimuu qaba daraaruu qaba odaan keenya daraaruu qaba dhaloota hawwatatti sirni keenya safuun keenya akka hin cabne diqqaan guddaa kabaje guddaan wal kabaje walitti dhaloota hawwatatti akka sirna kana walitti daddabarsu akka sirni kun hin ban gadaan akka hin ban akka hin ciifne akka walin rakkifnetti safuun akka hin cabnetti dargaggeessi keenya dhaloonni ilmi keenya intalti teenya waan kana beekuu qabanii hayyoota irraa isaaniif dabruu qabaa homa kaleessa Oromoon guddaan irra dhufe kana hojjetaa jirra jechuudha nullee dhaloota hawwatatti dabarsine kanaafuu sirna kun akka nuu taa'u laayibiraariidha amma hayyoonni abbootiin gadaa kun akkana qabatanii akka hin tarre umurii isaanii warra waggaa dhibbaaf wayi ga'ee jira dhaloota hawwatatti akka nuu taa'u hawwatiin siinqeenillee ilmaan intalaan biyyaan ijaarree sirna kana safuu keenya ka wal kabajuu qaban jecha badaa akka namni waliif hin jenne ilaalcha badaa akka namni waliif hin qaban akka namni wal jaalatu akka waa maraanuu walii galee Oromoon sirna gaalaa geegalee kalee walii kennu sayyoo qabaate walii kenna har'a intalli takka meeqaan heerumaa jirti inni akkamitti fuudhaa jira ilmaan teenya hoo maal keessa jiranii karaa qaxxaamuruu irratti haadhoo fi afootti obboleettii afoo ofitti hatta walii galanii tokkummaa isaaniitiin cimsatanii sirna aadaa ofii kana qabatanii dhaloota hawwatatti nuu taree waan kana geggeessine ilmaan teenya akka baraniitiin irraa dubbifatan kanaaf hayyoonni abbootiin gadaa fi xeellee asitti wal gahan sirna sikkoomandooti sirna dhalootatti dabru akka nuu taa'uu nullee hawwatiin siinqee waan kana qooda keessaa qabna ilmatu kenna intalatu kenna sirnatu kenna biyyatu kenna irraa qoodamaa jirraa waliin hirmaataa jirraa jedha. Ayyee murtii isaan dabarsan kun murtii baay'ee bareedaa fi namatti toluudha. Oromoon aadaa fi safuu isaatiin akkanatti murtii ofii dabarfatee sagantaa kana irratti murtiilee wantoota hafuu qaban ofirraa hambisee kan dabalamuu qabu immoo dabalee yoo haala kanaan itti deeme immoo aadaa fi safuu ofiillee wajjin guddataa deema. Haaluma kanaan immoo ani kan gabbaraa kun keessattuu murteen gabbar hidhachuu qaba kan jedhu kanarratti anillee murtee akkasii qaba ture. Haala gabbaraa kanallee laachisee murtee isaan dabarsan baay'ee natti toleera murteewwan kuuwwan illee barsiisoo fi kan namatti tolanidha. Haaluma kana itti fuusaan bareeda. Barattu labsee wanni kun lafa qabatee ittiin gammadee wal qixxoofne eenyummaa keenya beekuu qabna. Dubartiin takka satrii malee alaa gadi bahuu qabdu. Afaan ka kiristaanaatti illee ka musliimaatti illee shari'aan keenya qullaa deemuu hin dhoogga aadaalleen qullaa deemuu hin dhooggiti babbareennee akkanatti kunoo wal qabannee waan bareedaa tokko huccuu nu fakkaatu huccuu dhiiraa dhiisnee uffannee waliin deemuuf gammachuu gugurdaa qaba ittiin gammade ittiin ililfadha ittiin murteeffadha namoota maanguddoo san keessa abbootii gadaa tokko keessa ana waan jiruufi murtii kanarratti gammadee jira waliin rabbi nu haa gammachiisu rabbi dhugaa nu haa godhu irratti nu haa bulchu ilmaan teenya rabbi mana irratti haa deebisu barandaa haa kaatu nu haa beeytu nu wallaaltee dhiiraa dubartiin qabdu rabbi nu haa gammachiisu jedha. Godaansa seeraan alaatiin illee wal qabatee wantoota jahan kaansan fuudhaaf heerumaa aadaa fuudhaaf heerumaa irratti amma fakkeenyaaf aadaa fuudhaaf heerumaa faashinii ta'ee dhufeera jechuudha. Kan durii irraa maqeeraa jechuudha seera keenya irraa maqeeraa eessaa feessa irraa maqee jira dur haati abbaan manaa bahee warra itti dubbisee intala warra ebaluu itti kadhadha jedhee bahee itti kadhata amma sun hin jiru intalli filmillee feestaalii qabatanii galan gaafa galan abbaanis maqaa kiyya jedhaa qabee dhabaatee warra saniif nageetta jedhaa gaafa nageetta jedhu kana gannaa taa'ee abbaa duraan qarshii xiqqoo ture amma gara qarshii 100 ol ta'eera kan isan qabne hoo maal ta'ara intalli sun haadhatti hin dhattu abbatti hin dhattu du'aan bu'aan dhattu warra irraa badaatti jechuudha. Kanaaf intalallee dhabaa jirti warri illee dhabaara isiin illee warra ofii dhabaarti jechuudha haati illee duutee bu'aasan hidhattu jechuudha. Kanaaf kana nurraa hambisaa jechuudha tumiitiin kun. Inni biraa dammoo fuudhaa fi heerumaan illee wal qabatee hadha intala takka
gabbara guddaa fidanii gabbara guddaa eega gaafa nyaadheerraa gaafa isiin heerumterraa an intala sanii meeshaa fe'ee geessaa araara jettiin dhuftii gaafa araara kanallee meeshaa fe'ee galchaa gaafa gurguraallee meeshaa fe'aa gaaf makiinaa tokko fe'an makiinaan tokko sirrii miti in gurgurree baleen namaan jedhan kana nurraa hambisaa jechuudha. Sirni adda tumame kun kan inni nurraa hambisaa godaansa seeraa alaatiin illee wal qabatee manneen barnootaa irratti akka haadha siinqeetitti mana barnootaa irratti waajjira barnootaa waliin taanee dargaggeessa keenya irra hojjechuu qabna. Dargaggeessi keenya bishaaniin nyaatamaa jira daandii tafaa jira waan ta'eef godaansa seeraan alaa kan dallaala ta'ee bahee hojjetullee ilmuma keenya numa keessaa bahee dallaala ta'ee hojjetaara intala teenya dallaala hojjetaara kan hambisuu qabna jechuun hundi keenya irra qabsoofne irratti hojjechuu qabna. Sirna tumame kanaadha sirna tokko lama jedhee haga jahaa tumame kana lafa qabsiisuun gahee keenya waan ta'eef irratti hojjennaa jedha. Oromoon ittiin bulu gadaa Oromoon ittiin bultu Oromoon kabajaa qabdi sirni isii kabajaa qaba. Kabajaa kalee Oromoon ittiin qabu wal bulchitu san sirna gadaatiin wal bulchiti sirna gadaa sanadha. Nu deebisanii seera duutumanii gammachuu haganan jenne nutti dhagame waan sirna kana qaadhillee amma hin dhumu natti fakkaata. Kanaaf Oromoon kaleessaa safuu qabdi jaaltee qabdi. Fuudhaa heeruma irratti illee safuutu jira safuu qabdi. Ka duratti nuu kaasan san gaafa fuudhaa abbaa badaatitu jira ilma mooraatitu jira kanatu nurraa bade kana dhabne kanaan kabajaan badde kanaan safuun badde ilmi yaada safeeffachuu dhabe haati finna safeeffachuu dhabde Oromoon kaleessaa safuu qaba safuun bula gadaan bula sirna gadaatu mate saniin bula uduun baratiin barate jechaadha gisee amma barate dhiisi uduun baratiin kaleessaa sirna gadaatiin yoo bulu barumsa tara. Seera ofiitiin bula seera ofiitiin mura seera ofiitiin dubbata seera gadaatiin bula kabajaan manuu deebite tana gammachuu haganan jenne dhagame. Kanaaf Oromoon kaleessaa kabajaa qaba kabajaan bula kaleessaa kabajaa qaba ulfinna qaba salphinni mana Oromoon seenuu ulfinna malee beelli mana Oromoon seenuu quufa malee kabajaan mana Oromoon seenti malee salphinni mana Oromoo waan hin seenneef gammachuu haganan jenne nutti dhagame. Sirni gadaa kan tumame kun keessattuu dhugaa dubbachuuf shamarran teenya irratti dargaggeessa keenya irratti nu mana keenya marayaa nu maratu qaba intala nu maratu qaba ilma nu maratu qaba yoo sirni amma gorame kun itti nuuf dhufe uumaan durni nuu deebiti safuun duruu nuu deebiti jaalladha. Murteelee wantoota hafuu qaban ofirraa hambisee kan dabalamuu qabu immoo dabalee yoo haala kanaan itti deeme immoo aadaa fi safuu ofiillee wajjin guddataa deema. Haaluma kanaan immoo ani kan gabbaraa kun keessattuu murteen gabbaraa hidhachuu qaba kan jedhu kanarratti anillee murtee akkasii qaba ture. Haala gabbaraa kanallee laachisee murtee isaan dabarsan baay'ee natti toleera. Murteewwan kuuwwan illee barsiisoo fi kan namatti tolanidha. Haaluma kanaan itti fufuu isaanii bareeda. Nama baratee nama barsiifatee haati takka akka bira nuu dhaabattanii guddina biyya teenyaatiif guddina misoomaatiif guddina keenyaaf waan kilabiin kun hojjetaa ture kana deeggarree hawwata siinqeetii asumaan haati takkatti waan taateef akka naa bira dhaabattanii bareedina isaaniitiif illee misooma kenna yoo kilabii kana hin qabne yoo ijoolleen tun nu fuuldura hin jirre nu jiraachuu hin dandeenyu gaafa nu warra biyyee isaantu warra biyyaati. Kanaaf ergaan kiyya guutuun guyyaa gaafa isaan gammachuu isaanii bira dhaabannee qoodamnaa haawwanni kiyya abboonni kiyya akka naa dhageettanii ergaa kiyya asumaan akka haadha siinqeetitti dabarfadhee jira naa dhagayaa koottaa simadhaa guyyaan gaafasii guyyaa gammachuu akka adhaati. Adaama dhufu kana cimsinee murtii kana bakka deebinee fuudhaaf heerumni keenya kana akkasii koomandoo yookiin arsii murate jennee kana hunda lafa qabsiifnee itti irra hojjechuu kun ammoo dargaggeessa. Dubartoota, hayyoota, jaarsota koomandoo hunda laalan dhaddacha galatti murtiin keenya kalee katumane kana jedhee hojiirra oolchuu jechuun maal jechuu dhaddacha ofiitii deebee yaa ofii deebisee amma nuti odaa roobaati jira odaa jala dhaddachaa jira nu amma dhaddacha guutaati dhaddacha guutaa jala bahima jira bahima ofii deeffatee duudhaa kaleessaatiin taa'ee mari'atee kaleessa gadaan ta'ee nuti gadaan akka shan fiixeen tokkocha isaa of keessaa baasee akka nagaan fiitumatu. Gadaa bichaamti kan fayyadu misoomaaf ni fayyada. Uummanni Oromoo qabeenya babbareedan qaba itti fayyadamaan jiru. Dubartiin teenya daa'imman teenya bishaan dhumaa jirti. Keessattuu wanti guddaan ammallee ijoollee teenyaa hinnu hojii asii uumannee hojjechuu biyyaa badnee laga dhumachuu biyyaan baatitti gubachuu fooqii gubbaa darbamne jechuu kadhachuu kana irra hambisuun
kun dhaamsa ijoollee teennaa manguddoo tokko kara argite kottas maali murtaa'ee jira ammaan booda karatti hin bahin waan rakkatte hoo waan kiisii qabu asii kennee nyaachisee ofiitiin kana yoo godhe hojiirra yoo kabira deemnee manguddoo argine Michaani dabarsu ilmaan teenya kana rabbi irratti nu haa bulchuu bira dhaabannee jajjabaadhaa jenneeni haadhaa fi abbaa malee ilmi tolu ilmaan teenya kabran baatee alatti rabbi nu beeksisee akka ala jirullee ka gamana jirullee gammachuu isaa marti keenya haadholee siiqee Oromoon marti sii dhaabannee siniin bira dhaabannee haa gammachiifnu itti gammannaa rabbi irraa nu haa oolchu ilmaan teenya rabbi irratti nu haa bulchu rabbi nu haa qananiisu walitti argeessu yaa rabbi nu irratti bulchu jennee ilmaan teenya bira dhaabannaa. Darbe manni banii laalanii irra ciisanii laalanii yaadaan wal jiranii murtoo jahaa murteessanii jiru. Murtoon kun murtoo aadaa keenya kan jala daddabe kan jala caccabe kan jala shasharafame kan nu sirreessu jechuudha. Kana irratti hojirra oolchuu qabna hundi keenya gahee qabna waan ta'eef irra oolchuu qabna. Keessaanuu haati ulfoo abbaan ulfoo soddaan ulfoo soddaatiin ulfoo wanni jedhame san haati ulfoo gaafa ilmi tokko haadha takka qeeqee haadha takka qeeqee haati ulfoo siinqeen tun adabbii qabdi jechuun adabsiifti jechuudha gaafa ilmi haadha qeeqe. Sirkoo mandootitti hin gammadee ana qofaa miti Oromoon Oromiyaan bakka jirtutti gammadee baga gammaddanii ilmaan sirkoo mandoo nuti aadaaf seenaa tanaaf quuqama qabnaa adda dhiisii kaleellee abbaan gadaa haati siinqee haadha nageennaati ilmi keenya nurraa barata haadharraa waa barata abbaa irraa waa barata aadaan teenya baddee safuun teenya baddee tana adda ammoo andachaa lamaan ka ala jiruuf ilmaan sirkoo mandoo ka as keessa jirullee baga gammaddanii baga rabbi walitti nu fidee baay'ina keennaan lafa teennaan guddinna keennaan sirkoo mandoo bakka salphaa hin jiru alaaf as keessa ka jirullee tokkoffaa baga gammaddan jedhaa ergaan kiyya akki ani itti ilaalu haati deette waa mara haadha Oromooti haadha Oromiyaa mul'uuti haati ilma deette haati intala deette ana safuu keenya kabade duudhaa keenya kabade deeffachuuf ilma keenya gorfachuuf intala teenya gorfachuuf aadaan teenya sabboonummaan teenya nu deebi'uuf gammachuu guddaa qaba ergaan kiyya ammoo akka haadha nama deetteetitti waan nu hafteetti guuttannee odaa keenya deebinee uduu gandaan waliin qoonne uduu abbaa waliin qoonne uduu abbaa ilmaa waliin qoonne walii dhageenne duudhaa adda sirna da'aa akka sirkoo mandooti kana dhaddacha guutaa irratti adda dabarfame kana dhaddacha 20 qaba osaanaa waliin 21 jedhanii abboonni gadaa nu dabarsanii ummanni Oromoo baay'inni sirkoo mandoo arsiin arsoomaan beekamti arsiin arsooma ofiitti deebitee duudhaa ofiitti deebitee ilmi haadha jalaa dhaga'ee abbaa jalaa dhaga'ee aadaa safuu teenya tana akka nu guddattu akka nu deebitu itti gammannee isinillee warri nu waliin dhamaatanii nu waliin rakkattanii ifa kanatti nu baaftan warra kaleessa seenaa qabu warra kalee duudhaa qabu duudhaa keenya harkaa nu baate san hin badde hin ciifte hin jennu hin badde hin jennu hin ciifte ta ciifte san attamitti deeffannaa ka jennuuf waltaalee ilma abbaan walitti gallee walitti hinne aadaa duudhaa keenya deeffannaa baga gammaddanii ka as keessa jirullee ka ala jirullee ilmaan teenya haati deette anumaa haati qoodan qabdu ji'a 9 deette guddifattee ammattee ergattee barsiifattee adda sadarkaa kanaan Oromoo baga rabbi asiin isin gahee guyyaa addaa seenaa darbe kana uf duubatti seenaa kalee yaadatuu duuntaane seenaa adda ufa fe'oo kana ilmaan teenya gaafa nu warra isaan warri biyyaa daa'imman guddifnee barsiifnee nullee warra seenaa dabarsu rabbi nu haa godhu gammachuun keenya gammachuu waliiniiti gammachuun keenya gammachuu qabeenya keenyaati qabeenyi keenya ka manca'e
qabeenyi keenya kabade ilmaan keenya tafacaate ta haadhaaf abbaan manatti barsiifattee rakkatte barumsa Oromoon hadha dabarsite tana walirraa fudhattee akka nu dabarsitu ergaan kiyya isin haa ga'uu mana ani godina Baalee ana gobbaarraa dhufe guyyaan Oromoof guyyaan har'aa guyyaa addaatii jechuudha. Sababni isaa sabaa yaa saba Oromoo keessattuu siikoo mando yaa galtee ofii taatee ofii gammachuu ofii gaddaa fi cidha ofii keessatti ibsattuu fi murtii gugurdaa akka aadaa Oromootti duudhaa fi safuu Oromoo irra dhaabbattee keessatti tumaatiin tumattee saba Oromootti yookiin ammoo uummata Oromootti gadi buustee uummanni Oromoo ittiin bulmaata mataa ofii aadaa ofiitiin duudhaa ofiitiin safii ofiitiin qabatee ittiin wal bulchuu danda'u yaa san har'a guyyaa har'aasitti dhufne yaa kan irratti murtee gurguddootti taraa murtee gurguddoo taru keessa dhimma fuudhaaf heerumaa irratti dhimma miidhaa dubartootaa fi daa'imman irratti gahu balaaleffachuu irratti dhimma dubartiin takka yookiin shamarran takka fuudhuuf gabbara humnaa olii kenna humnaa olii osoo walitti hin qabanne karaa salphaa ta'een intalti keenya heerumuu akka dandeettu ilmi keenya fuudhuu akka danda'uu fi uummanni duudhaa fi safuu ofii qofarra dhaabbatee osoo waliin miine osoo waliin jeeqne durbaa fi dargaggeessa shamarran teenya gaa'ilaaf geette karaa salphaa ta'een waliif heerumsiisnee walitti fuunee jiruu fi uummatanii qabeenya ofii kan karaa arganitti qisaasan san jiruu ofiitiif daa'imman ofiitiif oolchuu akka danda'an kan keessatti murtiin gurguddoon taruu fi dhimma nageenya irratti lallaba guddaan kan itti lallabamu jechuudha. Sababni isaa uummanni Oromoo osoo sabaa waliin qoonni osoo naannoo waliin qoonni osoo garee fi gooxii waliin qoonni tokko ta'ee sagalee takkaan akka abboota keenyaa sanitti ilaa fi ilaameen bakka jirtu wal dhageeffatee ergama akka abbootii gadatti akka hawwalee siinqetti kennamu walirraa fuudhee misoomatti jijjiiree hojii misoomaa karaa tokkummaa fi jaalala qabuun itti fufsiisuu akka danda'uuf yaati tuni hara kanarratti hara laangaannoo irratti geggeeffamee jechuudha. Guyyaan har'aa guyyaa addaati. Guyyaan har'aa guyyaa addaati yoo jedhu gammachuu daangaa hin qabnetu na dhagama. Guyyaan har'aa yaa'ii sikkoo mandooti. Yaa'ii sikkoo mandoo ilmaan Arsee godina Arsii lixaa aanaa nageellee Arsii hora laangannoo irratti yaamicha walii dabarsaniif gaafa akkanatti karaa garaagaraatiin faaya aadaa ofiitiin faayamanii fageenya garaagaraa irraa konkolaataa yaabbatanii bu'aa bayii fi iddoo garaagaraa irraa akkanatti gaafa dhufan gammatuuf ammoo mariidhaaf wal argiti wal arguudhaaf wal argiti waliin marachuudhaaf wal argiti iddoon isaan itti ol gahaniiran kun ammoo hora laangannoo jedhama. Horri laangannoo qabeenya hawwata turizimii akka biyyaatti jiru keessaa isa tokko ta'e iddoo kanatti immoo iddoo kanallee ni beeksifanna aadaa keenyallee ni beeksifanna tokkummaa keenyas aadaa keenyas waan garaagaraa isin mari'annee tokko taanee addunyaadhaaf karaa fakkeenyummaa qabuun sirna dimokiraasii addunyaa ittiin bulaartu kan sirna gadaa irraa kan madde ta'uusaa eenyullee ifa galaadha. Sirna kana ammoo asii waliin mari'annee tokko taanee tumaa tokkoon akka addunyaatti barnoota gahaa dabarsuudhaaf ilmaan sikkoo mandoo asitti wal geette jechuu barbaadeeti. Garuu hundaa ol baay'ee illee haasa'uu kana dhoogge gaafa guyyaa lamaaf ilmaan sikkoo mandoo godinaalee garaagaraa keessa godina Baalee lamaanii godina Arsii lamaanii godina Shawaa Bahaa akkasuma magaalota gurguddoo keenya kan akka magaalaa Dodolaa magaalaa Nageellee Arsii magaalaa Baatuu irraa haala kanaan bareedanii miidhaganii faayamanii marii daangaa hin qabne kan haadholii siinqeetiin abbootii gadaatiin qeerroof qarreen dargaggeessaan keessaaf alaa hirmaatanii tokko ta'anii yoo akkanatti bahanii faayamaniitiin iddoo kanatti yaa'ii akkana geggeessan gammachuun daangaa hin qabne waan dhagahameef baay'ee anaa dhufu baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jechuu barbaada.